Gammee hojii wal ilaallatamu. Yeroo kanatti waa'ee jaalalaa yeroo barreessu kan biraa eenyuuf hin barreessuu danda'a jetteeti. Filannoodha jechuun maal jechuudha? Ani si filannoo kee ta'uu nan danda'a. Ati garuu anaaf filannoo miti. Namni si gaafate hin jiru. Namni si deebisee hin jiru. Si gaafannaan natti fakkaata deebii kennaaf. Ani milkii waan gaafate fakkaatan isaaf deebise. Sin jaaladha. Adaraa barnoota kee. Kun jecha obboleessa keetii qofa osoo hin taane. Dhaamsa nama ati lammata deebitee jaani nagarreeti. Andu'uun koo waan hafu miti. Garuu lubbuun koo jabina kee keessatti boqotti. Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjattuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa %10 kaffaltanii, %30 immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe %60 immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa %30 ture namoota 20f %35 godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aa isiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Maal sagalchi? Hiree! Akkam bani? Hiree! Maal taatu? Gammaa akka gochaa dubartii ta'a. Natti siquuf yaalta taanaan teessuma kan of jalaan darbadha. Sana booda naan argitu sitti meera. Hiree hojii kun waan hojjetiin. Waan sarraan eegamne jirtuun isin yeroo tokko balbala bani. Hin banu sitti meera. Du'aatti nan adeeffachiisin. Hiree! Dogoggorii. Teessoon kun tokkicha cisee alaa kufeera taanaan gaabbii bara baraan keessaan baane keessatti gala. Sin kadhadha hiree. Adaraa waaqaa kanan godhe. Teessoo sanarraa bu'e. Hin bu'u. Sitti meera. Maaliif ayyaabbadhe? Maaliif an bu'a? Seeqana maaliitu kana si yaachise hiree? Malee sammuun kee nagaa ta'uu isaanuu mirkaneeffadheera bane. Hiree. Hafuura hamaa maaliitu sitti gale? Homaa seexanni kana na yaachise hin jiru. Ofii makootii sirriitti itti yaadee kana gochaa jira. Akkasumaan hin dadhabine eenyuyyuu murtoo kana nan jijjiirsiisu. Hiree, na dhagaye. Adaraa waaqaa kanan godhe. Adaraa obboleessa keetii. Maqaa isaa natti kaasi. Isa barbaacha nuuf ajjeesaa jira. Adaraa du'a kooti hiree. Biyyee natti uffisi. Annas nama amaanaa gate nan godhi. Ergan obboleessa koo dhabee jiraachuun koo hiika maalii qaba? Akkasin jedhine. Dachee kanarratti tokkoon sekendiiwwan ani dabarsu waan asii ol keessa jiraachaa jiru natti fakkaachaa jira. Yeroo kanatti isa biran deemu taanaan wanti tokkoyyuu nan tasgabbeessu. Akkasin jedhine. Yeroo tokko bu'iitii kootu waan jiru naasofna. Nagaatti dooktar. Akkasin godhin. Akkam oolte bareedduu. Maal jette? Akkam oolte hin jedhe. Itti aansee. Bareedduu kun jedhe. Milkii of kabaji.
Maaliin balleessa? Bareedduullee baay'ee bareeddaan bara. Bareedduu ta'uu nan danda'a. Garuu immoo bareedduu kee ta'uu hin danda'u. Akka moltee sanaan jetteef immoo Waaqayyoof haa galatu nagaa kooti. Akkam nagooti? Maali? Jechuun gaaffii jaalalaa koo. Homa maal akkan siif godhu eegdee turte? Akka ta'uu hin dandeenye sirriitti sitti meera. Maal irratti wal loltu? Wal lolaan jiru. Wanti kun hiriyoota gidduu waan seenaa jirtu sitti hin fakkaatu? Lakkeen isin gidduun galle. Wal falmii natti fakkaateetu malee. Falmii miti. Mariidha. Wal falmiidha. Waan hundaafuu homaa miti gurmuu. Milkiin ammoo ofii isaan beekee deema. Maalidha? Homaa. Ani kanan jedhu urji. Dhimmi hiree sun akkam ta'e? Yeroo akkaatii waan gaarii isheedhaaf yaadu fakkeessitu baay'ee na ajaa'ibda. Maaliif hin yaadu? Maaliif yoo ta'e barattoota daree tokkooti bara. Seegaan jira bara. Maal jechaa jirta? Waa'een dhimma hiree sun akkam ta'e siin jechaa jira. Dhuguma waa'een hiree si yaaddesseetu na gaafachaa jirta moo? Eeyyeen siin jedheera bara. Maaliif yeroo 10 irra deddeebitee na gaafatta? Eeyyeen na yaaddesseeti. Tolee egaa. Wiixata gara barnoota isheetti ni deebiti. Ammoo sitti tolee? Xumureerra natti fakkaata. Gara dubbisa kootti deebi'uu nan danda'a? Waan tokko tilmaamu? Maal? Si jaallateeti miti? Lakki. Du'a keeti si jaallateera. Hoo, akkuma nama beeku taate kaa. Saniyyuu immoo kakattee dhugaa fakkeessite. Anis dhiira bara. Miirri dhiiraa akkamitti na jalaa bada jetteeti? Sirriidha. Taatee torbee kanaa asitti uumamedha. Lafumaa kee isin jaalladha naan jechaa jira. Kana irratti wal falmaa turtan jechuudha? Waan akkasiiti. Amma waan fedhe osoo uumameeyyuu yaadda'u. Milkii dhiisiitii abbaan fedhe osoo na dorsiseeyyuu gaachana koo yeroo maraa waan asiin qabuuf yaadda'u. Kana jechuun immoo jaalala keessa seenee waan xiqqaafis waan guddaafis dhiira waliin wal loluun barbaadu. Maal? Akkam? Dhugumatti durba tokkorraa fedha ishee malee yeroo miidhaan irra ga'u dhaabbadhee ilaaluu hin danda'u. Kana jechuun miira jaalalaa gidduu galee waan xiqqaafis ta'e waan guddaaf gidduu galee wal loluun barbaadu. Ani qoosaaf hin jedhe malee milkiifan hin ga'u. Maalessi godhe? Adaraa waaqa. Adaraa beekamne. Amma obboleessa koo bira deemuufan. Maaliif amma? Oolmaa obboleessummaa, oolmaa hantummaa, nama gaafa rakkootiif hin taane, nama amaanaa isaa gatu namaa na goota. Barfateera dooktar. Amma jechuun kee kamiyyuu na jajjabeessuu hin danda'an. Maaloo kana hin godhin. Waan hundumaayyuu wajjin hin haasofnee furuu dandeenya. Itti amantaa? Waan kamiyyuu haasofnee furuu dandeenya? Iyyee. Waan kamiyyuu furuu dandeenya. Obboleessa koo waan mudate eessa akka inni jiru natti himtu taanaan kana of jalaan darban. Sittan hima. Tole. Sittan hima. Daddafika. Beekaan kaansarii dhiigaa kiroonik liimfoositik lukeemiyaa jedhamuun qabame. Kaansarii dhiigaaf lafee jechuudha. Dhukkubni kun yeroo tokko nama ajjeesa.
yeroo tokko immoo carraa fayyadamuus qaba. Beekaas kan itti barfateef kanaaf yaalamee waan tureef waan fayyadu fakkaatee ture. Akka qorannoon agarsiisu namoota dhukkuba kanaan qabaman keessaa 88 waggaa 5 caalaa jiraachuu hin danda'an. Tarii akka carraa ta'ee namoonni tokko immoo yeroo dheeraas jiraachuu danda'u. Tokko immoo battaluma akkuma qaban sanitti du'uu danda'u. Beekaan yeroo garaagaraatti mallattoo qaama isaa irratti argaa ture itti caalaa dhufan. Carraan fayyuus hin turre. Dhugaan jiru kana. Wanti beeku kanu. Gaafii bira yoo qabaatte na gaafachuu dandeessa. Garuu achirraa bu'u. Amma eessa jira? Eenyu? Eenyu naan jettaa obboleessa kooti kaa? Isaan beeku. Sobi. Mucaaqoo irraa naafuu. Bakka inni jiru hin beeku. Kanan jedhu isin waliif hiriyoota akkamiiti? Jechuun hagam waliin turtani? Eenyu milkii waliin moo? Akka hiriyyummaatti baay'ee walitti dhiyaanne. Erga wal barree immoo waggaa dheeraa ta'eera. Kutaa torbarraa kaasneetu kan waliin baranne. Amma immoo hiriyyummaan keenya cimuu irra darbee iccitii tokko waliin haasa'uu jalqabneerra. Iccitii? Isa natti fakkaata kan miira kana keessa sagalche. Erga amma kana walitti dhiyaattanii garaa walii beektanii iccitii waliin haasoftu ta'ee maaf gaaffii jaalalaasaa fudhachuun sitti cime? Tokkoffaa keessi koonaaf hin fudhanne. Jaalalli bar wal beekuu fi walitti dhiyaachuun qofan ta'u. Yoo keessi namaa eeyyame malee. Tokkoffaa erga jettee lammaffaan jira jechuudha. Inni lammataa immoo namni kan biraa waan na booji'aa jiru natti fakkaata. Namni biraa kun nama olmaa sirraa qabudha jechuudha? Goota wayiitii osoo argiteeni. Ukkaanfamee yeroo waaqxeef lafti natti galagaleetti dhufee na baraareera. Durba kamidha kan saafeel akkasii jibbitu? Innis simboo kee kanaan booji'amuu hin hafne. Akkasii? Dhugumatti bareedina kee argee kiyyoo sanarraas hin baraarre. Garuu sana booda bareedina keen garbicha kee ta'eera. Gaariidha kaa. Ani ergan gootummaa isaadhaan booji'amee inni immoo erga bareedina koodhaan booji'amee baay'ee salphaadha. Tapha kee qoosaa kee kana sirraa jaallachuun hin hafu. Naaf hin galle gurbicha beektamu? Lakki maalittan beeka yeroo namoonni haasa'an dhaga'ini malee. Garuu ati nama akkamiiti? Dhuguma fajjeesuu turte? Akkasii of hin ajjeesaa. Amma kanan gowwaa sitti fakkaadhamu. Maal jechuudha? Kan si arge bar wadaroo ittiin oolaa qannes uffanni isaan ittiin qalan irratti uffannifteen si arge bar. Akkas jetteeti. Yeroo tokko ijii ofii nama gana bar. Ijii kan kooti jettee yaaddu si soba bar. Kanaafuu waan argite hundumaa namanii. Akkamitti? Waan of ajjeesuudhaaf wadaroo morfatti kaawwatteen natti fakkaata.
Kun hunduu diraamaa ture jechuudha. Maali? Maaliif garuu? Waa'ee bilisa keessatti nama dabalaan jirtu. Maal gochuutu maal? Beekaan dhugaa isaati. Ati dhuguma mucaa garuu ta'e. Dhuguma waan nuuf ajjeesutti fakkaatee ture. Eenka. Maal fakkistee yaadda? Yeroon si argu bar warqee yookiin meedaaliyaa mormatti kaawwatte miti. Wadaroodha bar kan mormatti kaawwatte. Sa'aatii kanatti of ajjeesuudhaaf jedhee yaada malee waan biraa gochuuf jedhee akkamitti yaada? Ati garuu ofummaa beekaa sirriittan beekaa hiriyaa koo ijoollummaatti maal kan jettu? Jechuun kana wajjin maaltu walitti fide? Amma kana nama yaadamaa hin baafne qabaadhee akkam guddadhu godhee nan guddisne. Nan beeka. Amma wanti hundumtuu natti dukkanaa'eera. Karaan koo hundumtuus na jalaa badeera. Garuu immoo dhugaa tokko nan beeka. Dhugaa akkamii? Of ajjeesuu lafarratti akka ta'e, waaqa irratti cubbuu akka ta'e. Ati dhuguma nama raajiiti. Maal gochuu dhufte? Ifamu obboleessa koo yeroo tokko qofa akka itti dhaggeeffattu barbaada. Obboleessa kadhee miti bakka biraa barbaadan. An Dooktar Eebbaan jedhama. Dooktar. Tolee dhiifama. Dooktar hiriina jibbitee yookaan rakkoon biraan nu gidduutti uumamee miti. Siruu kuwaa gurbaa. Na amantis na amanuu baattis ana caalaa namni isheetti dhiyaatu hin turre. Kanaafidha ka akka tutti gaafa isheen ariitee manaa si baaftu kan hin gurra kootiin dhaga'eef. Jaalallee koo turte. Maal? Jaalallee isheen ture. Ha? Nuti jaalalleewwan. Eenyu waliin? Hiree waliin. Gidduutti wantoonni hin taane nu gidduu galanii wal lollee malee seenaan isaa baay'eedha. Yeroo biraan sitti hima. Naamani miira isheen natti agarsiiste sun garaa ishee irraa kan taane beeka. Ani immoo gonkumaa akkas taateetuun ishee argu ishee dhiisuu hin danda'u. Tole maal si godhu? Akkuma argite isheen ija ishee teessee arguun barbaadu. Si haasofsiisuu mitiitii ija ishee teessee arguudhaaf eeyyamamtuu miti. Maal goonu? Akka isheen na argitu yookiin ishee haasofsiisuu miti kanan barbaadu. Nagaa akka isheen taate qofan arguu barbaada. Nagaallee nagaadha. Maaloo dooktar yeroo tokko qofa akka inni ija ishee arguuf qofa naaf eeyyama. Ijaan arguu qofa. Ijaan arguu qofa. Ittanaasaa yookiin ittan dubbadha jennaan ofeeki. Ijaan arguu qofa. Ijaan arguu qofa. Turi maaliidha rakkoon isaa ture? Si jaallachuun koo dogoggora? Milkii, waan ta'uu hin dandeenyeef waan meeqa haasofte garaan nyaachuuf yaaliin. Miilli kun naaf hin eeyyamne. Maaliif nan hubadhu? Na jaallachuun kee dogoggora ta'uu danda'a. Si barbaadu jechuun gosa dogoggora qaba. Kun filannoon. Ani siif filannoo kee ta'uu danda'a. Ati garuu anaaf filannoo miti. Kun filannoon. Nama itti waliif taane malee jaalallee waliif taane waliin jiru. Ta'uu siif waan hundi gara jaalallaan hin jiramu. Ani siif filannoo kee ta'uu danda'a. Ati garuu anaaf filannoo miti. Milkii, waan ta'uu hin dandeenyeef waan meeqa haasofte garaan nyaachuuf yaaliin. Milli kun naaf hin eeyyamne. Maaliif nan hubadhu?
Maaltu ta'aa jira? Yeroo tokko qofaan hafee yemee jeshii ilaalamaa jireetu. Dideen ture garuu na kadhannaan hin eeyyameef yoon balleessa dhiifama. Balleessaan qabdu. Jaallatamuun akka of tuulummaa fiduu nan beeka. Garuu immoo kan keetti caale. Sitti meera natti fakkaata. Namis ta'ee waan bira kanan akka keetti obseef hin qabu. Utuu ani ifatti qofti dachee kanarratti hafneeti tasuma waliin ta'uu hin dandeenye. Ati garuu gara jabeessa akkamiiti? Gara jabeessa jedhanii nama waamu tasuma asirraan bareedu. Amma kanas gadhadhee laphee jabaachuun kee gara jabummaa keetiif miti. Ani amma kootti amma namni anaaf jedhee ofiisaa gatutti waan itti garaa jabaadhe natti fakkaatu. Kanas ta'u sababa isaa sirriitti bareechitee beekta. Anaan gara jabeessa jechuu keetiin dura waa'ee mucaasiif jedhee maraatee barsiisaa reebee waggaa tokko mana barumsaa irraa ari'ame waa'ee sanatti. Sababa kootiin hin maraanne. Sababa kootiinis immoo ittiin loliin jennee. Mucaan kaleessa kobbee afaan isaatti baatee deemu arraba akka isaa jimaa kana afaanitti baatee deemu sababa maaliif ture? Ani akkasa jaallachuu hin dandeenye irra deddeebi'ee itti miira. Akkuma irra deddeebi'ee itti meeti jechuudha. Saamsoon waan waliin fakkaanne waliin fakkeessi. Akkamitti waliin fakkaatu? Kan maraatee bar jireenyi tulfaatee miti. Sababa si jaallate qofaa gadi. Anaan na jaallachuu diduudhaaf jettee seenaa darbee kaastee hamilee koo cabsuuf iyyaale. Kan koo maaliif si ajaa'iba? Barataa hundumtuu ammatti kolfuurra darbee ammatti mammaakamuutti si kadhate. Ati garuu tasumaa isa dubbate. Kan kee ta'uu hin danda'u jedhee yeroo kuma kan itti meeti sirriitti beekta. Akkuma irra deddeebi'ee itti meeti jechuudha. Meeshaa namaaf safartiin siif isin safaramaa naan jechaa jirta akka hin taane. Sin ajaa'ibu jireenyi akkasii. Gaafa namarratti gootu kan sitti salphate gaafa sirriitti ta'u garuu amantee fudhachuu sitti ulfaate. Akkamii waan isaa gadoo kunaaf ba'isin jedhee moo haaloo natti ba'aa jirta? Yeroon hojii koo dhiisee sirratti ta'uu fixuun qabu. Kan haaloo sirratti ba'achuu mitiiti. Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jechaa dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjettuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa parsantii 10 kaffaltanii, parsantii 30 immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe parsantii 60 immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa parsantii 30 ture namoota 20f parsantii 35 godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aa isiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Ani akka maraatota kaanitti hin maraanne jedhu. Hin maraanne jedhee ofis namas gowwoomsuun barbaadu. Maraadheera. Ani maraadheera. Garuu immoo maraachuu kooti. Maraachuu kooti. Hin saalfadhu. Hin saalfadhu. Sababni isaas waan kabaja qabuuf. Waan nama biratti fudhatama qabuuf maraadhe. Jaalalaaf hin maraadhe. Jaalalaaf hin maraadhe. Jaalalaaf sanuu jaalala jiituu kootii hin maraadhe. Jaalala jiituu kootii. Namni jaalalaan maraatu immoo maraatu hin jedhamu. Maraatu hin jedhamu. Maraatu hin jedhamu. Ani maraatu miti. Maraatu hin jedhamu. Maraatu hin jedhamu. Sababni isaas namni jaalalaan maraate yoo xiqqaate onni jaalala qulqulluutiif ta'uu qaba. Onni jaalala qulqulluutiif ta'uu qaba.
Akkam naaf jirti. Ani si yaadeera. Baay'een si yaade. Baay'een si yaade. Jiitu ko har'a immoo harka duwwaan dhufne. Waa tokko sii fidee dhufeera. Walaloo si barreesseera. Walaloo gaarii. Walaloo si mirraalu. Jira jitu ko. Jira itu ko. Jira. Achi ni. Qaroo kootiyaati ayyaanan siif araarfadhu. Qaroo kootiyaati ayyaanan siin araarfadhu. Hambaa ta'e jiraadhu siif du'ullee nan jannata. Daawitii koo yeroo maraa yoo ati jirtu nan jiraadha. Kolfa keellee ilaalaa yoon du'e ekeraan koo ni boqota. Akkam jaalatte? Akka jaalattu beekeera. Akka jaalattu beekeera. Jiitu koo si dhimbadhu. Ani nama akkamii kan ta'e na beektaa? Ani nama maqaa gaarii illee hin qabnedha bara. Maaliif nan dhiistu? Wanti ta'een kee na booji'eera. Akkam? Hin beeku. Dhiirummaan kee na booji'eera. Gootummaan kee akkan si jaalladhu na godheera. Omaayyuu sodaachuu dhiisuun keessa akkan si yaadu na taasiseera. Tarii gaachana naaf taata jedhee waan yaadiif ta'uu danda'a. Kanaaf ta'a. Ani gowwaa sitti fakkaadhamu gaachana familii kee ta'e kana siif jiraadhu. Kan si ajaa'ibu hiriyoonni koo yeroo akkas jedhanii natti mani isaan amanii fudhachuu hin dandeenyeen ture. Garuu ergan si baree jaalala keetiin gaadiyame akka sirrii ta'e bare. Dhiironni qabuu fi kan Omaayyuun sodaanne qawwaa dadhabbina kootiiti. Salphaatti hin gabroomaaf. Yoomiin onnataa kan nama lolu ta'uu qaba ture. Maaliif maqaa isaa see kudhanatti kaasta? Ani hamma narra ga'utti yeroo taa'ee nama eegu miti. Taatee sababa keetiin uumame osoo hin beeku, osoo hin argu, tasumaas waliin ta'uun barbaada. Ani sitti ajamuuf illee waan sirraa naa hubatu tokkotu hin qabu. Ati tasuma nama nan madaalle. Kana hunda jechuun kee anaan abdiin kutachiisuuf taanaan hin dhamayin. Amma mana barumsaa kana keessa jirrutti ani sirratti abdiin kutadhu. Amma yoon abdii kana kutachiisuuf waan baay'ee yaalteetta. Garuu waan abdii sirratti hin kutadhu. Sin eegaa.
Garuu mana barumsaa keessan baay'ee jaalladheera. Jaalatte? Eeyyee, baay'ee. Mooraan keessan baay'ee namatti tola. Barsiisonni keessan isinillee namatti toltu. Ishee dhumarratti jette kana osoo hin jenne sii dhumatee oole. Ani kanan jedhu mucaan sun eenyudha? Yeroo mara naannoo kanaan dhibamu. Naannoo mana isaa dhiisee eessa deema jetteeti? Mana isaa dhiisee jechuun? Yoomii jedhama. Yoomii addunyaa. Har'a carraan isaa akkasii isa gootee malee barattoota naachuraalii keessaa cimaa fi kan dorgomaa hin qabne ture. Garuu maal godha? Kun akkuma argitu carraan isaa akkas taatee daandii irratti bayaafi. Maaliif? Jaalalaaf. Jaalala? Mucaan eessatti ba'a jedhamee eegamu. Kunoo akkana ta'e sababa jaalalaatiin daandii irratti bayaafi. Waan si ajaa'ibu ani dur jaalalli nama maraacha yeroo jiran tasuma nama nun ture. Garuu kun akkuma argitu dhugaan isaa lafa irratti ba'ee deemaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Jechuun mucittii qaamaan argatee haasofsiisuun hin yaalle? Jiituu dhabar. Jiituu? Jiituu ishee naachuraalii barattu sana moo? Eeyyeen ishee jaalatee namoomaa ba'ee uffata gatee akkanatti daandii irratti bayaafi. Yeroo baay'ee ishee gaafateera. Akkuma duraan sin jedhe yoominuma barataa cimaa waan tureef namoonni baay'ee isa jaalatu turan. Sababa kanaaf maatiidhaa aga barattootatti, barsiisota aga daayirektarootatti namni isheen gaafanne hin jiru. Isheen garuu garaan kun aan eeyyamne, miirri kun aan eeyyamne maal jettee diddee hafte. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee malee. Waan si ajaa'ibu yoomin kanaan dura Saamsoon walii warreebee beeka. Maaliif? Warreebee jechuun natti ulfaata garuu. Gurbaanan ati garuu eenyuutti of yaadda? Eenyuun kan ta'e masiriitti beeku. Abbaa barbaadde ta'uu dandeessa. Jiitu koo garuu kadhiise. Eenyudha jiituun immoo? Na dhageessaa. Jiituun nama akka keetiitiin tuffiidhaan maqaan ishee nama ka'u miti. Waan bookeen sadarkaa kanarras geessee amma nama loltuuf nama arrabsitetti ta'u. Amma suuta jedhiitii kollittaa koo gadhiisa. Hin gadhiisu. Yoon gadhiisu baadhee maal fidda? Natti mi maal fidda? Waan cuuciinan kollittaa koo gadhiiseen siin jedhe. Argite siin kan si yaaddeessu akkan harka koo huccuu kee irraa kaasudha. Anaan immoo kan na yaaddeessu kan hin jechaa jiru jiituu koo dhiisiidha. Yeroo dhumaaf si gaafadha. Kollittaa koo gadhiisi. Harka xurii fi miilla tisiisaa fakkaattu kan uffata koo irraa kaasa. Hin kaasu. Dhagiitiin nama barbaade sodaachisa. Ani garuu sin sodaadha. Maal fidda? Eenyudha? Eenyuun arrabsite? Amma irra deebi'ee kan jechaa turte. Natti. Quuftinni kun immoo eessaa dhufe? Ana Saamsoon faana moo? Takkee. Waan wal xaxaa akkamiiti maaloo? Ilaa Saamsoon jiituun jaalatu. Yoomin immoo jiituu jaalata. Jiituun immoo yoomin jaalattu. Egaa sababuma kanaa yoomii fi Saamsoon wal lolanii turan. Waan si ajaa'ibu humna jaalalaa kana bari yoom irratti. Jechuun akkamitti? Namni waan barbaade gochuu danda'a. Garuu akkamitti Saamsoon waliin wal lola? Saamsoon jechuun seexana gibira dhabdeedha bara. Gatiima Saamsoonii wajjin wal loliif barumsa dhiise jechuudha? Isa qofaaf miti. Barsiisaa waliinis wal loleeti. Maaliif? Wal lolee ture jechuun natti ulfaata garuu reebee ture. Sirumaa moo? Maaliif? Sababa jiituutiif.
Yoomiin bar gufuu biraan qabu gufuun isaa jiitu qofadha. Mee attamitti jechuun ishee jaallachuu fi barsiisaa wajjin ol loluu maaltu walitti fide? Waa'ee jiitu dhageessita ta'e hin dhageenye ta'e hin beeku. Aga yoomii ta'uu baatus isheenis barattuu cimtuudha. Garuu jira barsiisaan tokko. Kilaasii keessatti jeeqxee hin kofalti maal jedhe qabxii ishee gadi jalaa buuse. Achiyoo. Barsiisa. Barsiisa. Maal barbaadee dhufte? Barattuu cimtuu akka jiituu jirtu daree keessatti qoostee jeeqxee jedhanii qabxii irraa hir'isuun sirriidha. Siin maal si galche? Abukaatoo si bitattee moo? Cubbuu barattuu tokko irratti gahee falmuudhaaf bar dirqama abukaatoo ishee ta'uun narraa ni gamu. Cubbuu? Cubbuu. Cubbuu maali? Ati kootuuti akkamitti akkan barsiisuu qabu akkamitti akkan hojjechuu qabu ati natti himi qabu. Ati natti moo wayyuu hoodhu ati na barsiisi. Kanaaf qabxii ishee hin sirreessitamu hin sirreessitu. Akkamitti haasoftaati? Barataan abbaa barbaade yoo ta'e ammamis cimaa yoo ta'e amma qajeelfama baruuf barsiisuun eegnatti qabxii isaa irraa hir'isuun dirqama. Kanaaf qabxii isaatiif jecha gaafa inni qajeelfama baruuf barsiisuu eege barnoota isaa immoo itti fufee barata. Kanaaf qabxii isheen sirreessitu jechuudha. Deema siisiin jedhe bara. Egaa sababa kanaatiin koree mana barumsaatiin barnoota irraa waggaatu qofa daban. Akkas taanaan maaliif mana barumsaa adda biraa deemee hin galmoofneere? Maal taati? Jiituu dhiisee moo? Jiituun mana barumsaa kanatti baratti bara. Kanaaf inni duraan naannoo isaa dhiisee isa deeman siin jedheef. Yoomidhaaf manni barumsaa kun mana barnoota qofa osoo hin taane manneen jaalalaa fi iddoo yaadannoo isaati. Ani kanan jedhu amma sababa isheetiif akkas ta'e jechuudha. Sin ajaa'ibu irra deddeebi'ee obsaan ishee gaafateera. Isheenis ni didde. Sana booda kunoo akkuma argitu sammuu isaa gadhiisee adiyyootti hafe. Dhugaa seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Baay'ee. Isheetti immoo Saamsoon malee dhiirri biraa waan jirutti hin fakkaatu. Yeroo tokko tokko jireenya akkasii egaa namni nuun jaallannu hundumtuu nuun jaallatani. Akkasitti nan baqatin. Dooktarii bana akkana arguu fi akka nagaatee baruuf dhuftee natti miira. Yeroo sanatti xiqqoo aareen ture. Amma gaafa yaadumuu xiqqoo arbeessuun kun hafe. Lakkiin arbeessine. Haaluma keessatti turte ta'eeti malee shamarree akkasii akka hin taane sirriitti hin beekan. Haa ta'u malee haalati keessa jirtu ulfaataa waan ta'eef waan hundumaa dhisni si waliin nan ta'a gaafa naan jettu xiqqoo gara jabummaa ta'e natti mul'ate. Amma sadhiisiiti waan dhufteef garuu baay'ee natti toleera. Beektaa akka mana barumsaa haaraa galitti natti dhaga'ama. Akkasii miti guyyoota muraasa turtee waan dhufteef akkasitti yaaduu eegalte. Sin ajaa'ibu yeroo waqtii gannaa ji'a sadiif mana teenye fulbaanarra yeroo deebinu miirri namatti dhaga'amu jira miti. Miira akka sanaatu natti dhaga'ama. Akkuma argitu kana barattoonni dhufuu keetti baay'ee gammadaniiru. Amala ta'e wayii baranii wanta deebi'an immoo amalicha dhaban fakkaatu. Ayyaana turraa godaanee bara. Edaati simboo mana barnootaa kanaa turte. Gara daree asiin. Firii yeroo tokko si haasofsiisu. Hello Gurmu. Akkam. Utuu homtuu siif hin bilbila haasa'uun kee amma kana argaa ijaafiyyuu si jibbisiisera jechuudha. Si amansiisuuf tooftaa amma kana dhimma itti fayyadamuu qabu. Bilbilli koo osoo hin bilbilamiin bilbilameera jedhee dhimma itti si soobus hin qabu. Hello Gurmu koo. Si eegaan jira. Eessa geesse? Ammoo bilbilli kee waameeti.
Si waliin haasa'uun na barbaachisaan jiru. Hamman si argu hundumaatti baqadhuuni dhiisinii fiigi miira jedhutu na weerara. Maaloo na hubadhu. Nan dubbisiin. Har'a garuu waa'ee na ajaa'ibde. Akkam? Maaltu argameetu miira akkasiitiin na taasifte garuu har'a? Nan beeka erga mana kana dhuftee kaasee fuula si dhoowwadheen ture. Inni illee dhugaadha. Garuu haalota turan waan hin beekuuf sitti hin qabamne. Na hubadhu. Mee obboleessa koo dhabee tasa namni aan hin beekne tokko dhufee an akka obboleessa keetiitti yeroo naan jedhu amanee fudhachuudhaaf sammuun koo tolee naa jechuu dide. Anis dura yeroo gaaffiin kun naa dhiyaatu sodaadhee waan kana gaafadheen ture. Kanaafan sitti dheekkame. Kanaafan fuula si dhoowwadhee ture. Yoon si mufachiiseera ta'ee dhiifama. Naa gala. Si hubadheera. Na hubachiisuufis ta'ee dhiifama na gaafachuus barbaachiseera. Dooktara hubachiisuun akkam namatti tola. Daftee nama hubatta. Miti. Qoostee tagaa. Amma san si gaafadhe na irraanfachiisuu dhiisiti. Miira akkasii keessaa battalatti baatee mee sababni nuti akkasitti miira kanaan har'a naasofsiifteef maal dhabe? Na rifachiiste bara. Maal? Maal godheen si rifachiise? Ofin ajjeesa jedhe kanan si rifachiise caalaatti na rifachiiste. Haga kana naaf dhiphatta jedheen yaaduun ture. Akkamittiin siif hin dhiphadhu hire? Wanni barbaade yoo ta'e ati obboleetti beekaati bara. Kanan jedhu. Obboleessa koodhaaf kana takkaa kanatti dhiphattu. Olmaa guddaan irraa qaba kanatti jettu. Amma kana maal siif ooleeti? Dhuguma waa'ee kana dhaga'uu barbaadda? Eeyyee. Dhuguma amma dhumaatti. Amma fedhe ulfaataa fi gaddisiisaas ta'u waan kana amma dhumaatti dhaga'uu barbaadda? Na dhiphisaa jirta bara. Waa'ee obboleessa kootiiti miti kanatti natti himtu. Maaliif waa'ee isaa dhaga'uun barbaadu? Tole. Waggoota muraasa dura waggaa 4 sirraa fagaatee ture yaadatta miti? Eeyyee, yeroo sababa hojiitiin gara alaa deemee ture. Hojiif. Ayi beeka. Hojiif jedhee sababa isaa sitti hime? Sababa sitti hime jechuun hojiif deemee miti moo? Hojiif hin turre. Maaliif hire? Hidhamee ture.